san warge nama lubbuun hafuu miti jechaadha inni. Kuma yoo lubbuun inni jiraate ijoolleen isaanii fidanii mucaa san jiraachuu isaanii nu haa ibsanii osoo araarri haa hafuun irraa amma nuti ka barbaannu tokko isa. Akka araaraa itti deebina. Mucaan sun jiraachuu fi lubbuun isaa taruu yoo dhufte malee wannummaan jaarsummaa jedhame takkas hin jiru amma. Lubbuu namaa baasanii Lakin araara ta'a wanna jedhamu jiru shukutii ila qeerroon deemee ta'ee nama biraa ta'ee ijoollee mucaa san qaban jarri wal beekaa fidanii mucaan sun hin jiramoo du'ee isaan haa ibsanii achi booddee dubbiin kun dhumuu fi didamullee hoo walitti deemina. Hankanuma jechuun barbaada. Amala dhugaa rabbii soora ijoollee harka jiraa jettee rabbii yoo sodaatte nama guddaa ta'ee nam tokko ajjeese baatis kabbaasiin ajjeesaa kan rabbii yoo sodaa mee rabbuma sodaadha rabbii isin balaan nutti buudeemti baranaa oromootti jechuu maaliif jennaanii namni nama miskiinatti bu'ee rakkoodha isinii galee amma hamzaan faan dhugaadha poost godhu jiran namoota hedduutu feesbuuk irra mucaan du'ee jaanii anuu arkeen akka nama tokkotti dubbiin tun naan galle waan ta'eefin namni gaa guruppiidhaan wal qaqqabdan kun beekuu dandeessan jeetiin mana banee isin gaafadhe amma du'ee labsuun dhufne gaaffiifin dhufe. Du'ee moo hin duune isintu warra wal qabe isin walirraa hubadhaati garuu mucaan yoo du'ellee namoota gurguddaa ustaazoonnis gabbaanii waan kanarraa ummata kara danda'in ummata adda dhaabuu qaban maaliif jennaan mucaan kun du'ee taanaan namni ammas suudii keessa wal fixuu deemaa jechuu haala kanaan kun akka amma sooraan jiru kun hin ta'u namsajjiin harka qabaniin ajjeennu ajjeessu asirratti Maki dubbii tantee irratti anillee waan jedhuun qaba gabaabseetuma deemuu fedha waan ta'eef osoo waan tokko addaan hin baafatin uummata rifachiisu lubbuu nama harka jirtu akkasitti kan tumamee jechuudha. Namaan addatti tumameetiin jira mucaan suni dhugaadha lubbuun isaa waan jiru natti fakkaanne akka namni wal jala deddeemee haasawaa jirutti ammoo waan kana addaan baafachuudhaaf inni isa mucaan sun harka jiru dirqamatti fidee hin jiru fiduu qaba. Osoo wanti sun hin jirre waa hin raawwannaan gaariidha miti. Isin jechuu barbaada dhiifama illee narra ta'a. Yaa ammas akkanatti fakkaatu waan mucaanis du'ees natti hin fakkaatu keessi kiyya maaliif jennaan ajantaan kuni eessaa akka dhufeellee na dhibaa jira. Akka namni wal fixuuf haa ta'u kunu dubbiin tunu yoo wallahi dubbiin mucaa kana amma kan hin fedhu mucaa kana du'aa isaatis ta'e jiraa isaatis laaluu qabna jechuudha. Namti karaa ta'een dhugaa rabbi arra guyyaa kana arra halkan kana arra sa'aatan irraa eegalee mucaan kun yoo du'es bahuu qaba yoo jiraates bahuu qaba maaliif jennaan yoo jiraate du'ee jee kan maqaa balleessee ummata waliif ficcisiisu ergamoota guddaa jira jechuudha. Dhugaa rabbi አሸባሪዎች ኦሮሞስ ገብተዋል ጀኔን ለብስና jechuudha. Oromoo keessa nama ashabaarii seene jechuudha. Maaksii dho'ifatanii uummata wal ficcisiisaa jiran jechuudha. Isin galee uummata kursii gubbaa fuula hidhatee taa'u kana baatirii ibsinees ta'u isin galee lambaa ibsinees ta'u if keessaa baasnaa jechuudha. Kalaas wanta biraan jiru ban. Shukuti ila yoo danda'amaa ta'e namni ijoolleen sun asuma jala jiraachuu danda'anii yookaan qeerroo nu beekuu danda'a. Namni ijoollee sanitti dhiyaatu mucaa san lubbuun isaa jiraatu osoo nu barame gaariidha. Achi booddee gara furmaata jirutti deebi'uun dirqama. Soo garuu mucaa san waan hin jiraaf hin jiru isaan beekne waan biraa haasa'uu nama moodeetara maal ta'eetan sa isin moodeetara mukayyaan isin jalaa fudhadhaa'u. Uummata dhugaa jiru kana maaliif bilook hin goone as jala maaliif teessan? Kalaas haqa uummatas jala jiran kan dhugaa rabbi. Muhiit godhaa warra nama arrabsu kan akka jiranitti warra nama arrabsu kanaatu amma isaan saayitii isaanii waan inaasoo iniif nama arrabsan muhiit godhaa as jira hin barbaachisan bakka muhiit godhaa. Musaasa. Oye. Rataata nulle beete ijoolleen harka jirtu wayin hirmijjaarra fudhannaa wayin immoo mucaa kana adda baafadha bilis dhiifama nuu godhaati. Nan beete lubbuun namaa nama harkatti badu. Irmijjaa hin fudhatina. Waan guddaadha wallaahi hagan aarree jiru numa beeka beete. No sooraan jarjaru. Soora rabbi sodaata waan akkanaa hin godhina wallahi ilaali. No akkasii miti jara keenya hin jarjarina. Jarjaruun gaariidha miti. Jarjaruun gaariidha miti. Ila shukuti nuti amma ijoollee nu bira jirtu wallahi dhugaa dubbachuu ta'e ijoollee nyaachifnee obaafnee shaaworii galtee
akkuma agartee wanni tokkotti jechaadha booji'amaa tokkotti nu bira ta'aa jiran namni illee argee jira. Kalee tokko kan ijoolleen keenya xiqqoo hammeenna fudhatte malee takka hammeenna akka ijoollee walloo san fudhattee hin beektu. Ijoollee walloo garuu akkaataan jedhe itti gartee mucaa san hidhatumaan mucaan suni isuma dhugaa lubbuu namaa jiraatu nama jiraatu miti deebi'ee. Walaa rabbi isinaa gargaaru hunda keessan walaa rabbi raamata isinaa godhanumaa isinii ila ummata keenya ni dhaggeeffadhaame obsaama mi'uutu qabaduma boona dubbii akkanumaan oowwisuu hin barbaadina amma suuraa meesuu rabbi takkaan si beeku nama na harka jira tarkaanfii fudhadhaa jechuu jirta amma viidiyoo banamee nama si bira jiru kan nu mul'isee sin jedhe mul'ista kan rabbi takkaan si beeku yaa kee ololaan naman duune du'e jettanii wallahi qabni du'aa kalqame garuu mana keetitti laayifii kee jalan ture na agarteeti namni nama harkaa qabdan ol naa galaa jechuu turte sila harkaa qabaatte sun qabdu mul'ista turteefin akka nama harkaa hin qabne ani quban qaba amma nuti kan barbaadu jiru mucaan du'eeraa hin doone propaganda kana dubbii akka abbatu jira mucaa lubbuu hin jiru yoo kana du'eera jedhaniiti agartee oromoo wal fichiisuu socho'u jiranii tani bari'a warri naman doone du'e jettanii fi warri waan harkaan qabne jettan kun nurraa dhaabbadhaadha hawaasni wal hin dinne akka hawaasaa duruu ila bagadaatu maaki waan anjimu ila waan anjede reefi dhageeffadhu maaki sitti mana geeffadhu amma waan keeroon teedhaan no tokko tokko naasoo gaayis tokko tokko qoyme soo maaki waan laala mana kana gizee dhuftanii haasuytan tokko naasaan waan carraa isiniif kanna mana kanatti nam tokko ol kaasee nam tokko gadi hin buusu waan hundi keessan wal qixa mana kanatti mana nama biraatti fuudhee mana kana wal qixa garuu maaltu jira nama wal amma laa dubbiin mucaan du'ee jiru kun miidiyaa baxabbaxaa jira eessa akka dhufee sin beeynu eenyu akka arkee sin beeyu namni wal fixuu deema haala kanaan nuti amma dubbiin tun soba yoo taate dhaabsisuuf soba yoo taanes yoo dhugaa mucaan du'ee taates akka namni waliin ajjeesne hawaasni bal'aan oromoon gabbee ummata kana dhaabsisu ustaazonni gabbaanii dubbatuu qabanii jechaa jira nuti soo kana barbaanne bakka ayyee boona wayin beeka jeetu godhume shukuti koo ila dhageeffadhu qeerroo suuraa maddii namni jiraatee jiraatu dhabee ani wannin jechuu barbaade sana middu'ee maalii kana hundinuu quba qabna waan ta'eefu namni dhiyoo tokkollee hin jiru tokko naa qabadhu hanga ammaatti nama amma ani of biraa qaba jedhee dhugumaa fiidiyoodhaan si agarsiisuu hin danda'u malee warra qabames warra hin qabaminis hundumaa biyya kana gama saniis immoo nama nurraayis qabameeru sun biyya kana waan ta'eefu namni du'e tokkollee hin jiru hanga ammaatti tokko naa jedhe lammaffaa immoo sooraan jecha amma jedhu jiru kanarratti ani jechuun mataa kiyyaa wanti ani beeku ijoollee baay'eetu harka jira amma jechi inni jedhu jiru kun miidhaa ijoollee sanitti fiduudha malee sooraan waan tokkolleen harkaa isin qabu waan tokkolleen immoo godhuu hin danda'u warra qabeeru san goosisa malee yoo ta'e kan jechuun kiyya namni du'eeru hin jiru sooraa yoo ajjeechisiisuu feete ajjeesi nuti isa duraatii miti kaleessa galgalarra hanga ammaa kanatti lubbuu nama 13 oliitu bira jira karaa waan nama sodaachiftuuf hin qabdu nama 3 miti ilma beera taatu harkeera dhageeffadhu ilma beera taatu harkeera maammee natti jira maammee walloo hulgachaa barbaadda akkaan silkiin dawwalee wajjin haa ta'e achuun qeerroon harkaa qabnaa jira qeerroon dhageeffadhu wanni takka ta'an jedheefi amma wal nan carrafadhaa obsi namni sibira haa jiraatuuti sababa namni sibira jiru nama tokko osoo wanni tokko hin tahamin waan tokko nama goosisuudhaaf dubbatu jirtaate amma waan tokko nama goosisuudhaaf hin ariifatin namni tokko namni du'e hin jiru hanga ammaatti garuu immoo jecha kan kee kanaan namni hin du'a waan ta'eefu jecha akkanaadha hin jedhin manni kun mana kabajamaadha mana mariitii mana sirriitti wal kabajinuudha waan akkanaadha hin jedhin of hin dhaadin dhaadumsa kana dhaabi eenyuun tokko nama of biraa qaba waan ta'eefu nama duula biraa dhaabbanuudhaaf hin barbaadin lubbuun nama du'eedhaa hin jiru dhaaba asitti waan nama du'eedha hundinuu beekna waan ta'eef namni tokkollee hin duune waan nama du'ee cufaadha sanatti inni feetan asii achi wal mari'attanii wal fixxa dubbiidhuma. Boonaa ilmaa akka ergaatti waan si ergoo jiraatu mucaa du'e jechuu jira san nama du'ee jee uummata wal ficcisiisu kana muhiit maaliif hin goone? Muhiit godhamu. Ilaa boonaa ilma walloo mucaa du'e jedhamu kana
mucaa du'e jedhamu kana boona haala asitti bahuun agartee viidiyoo baasaa akkatti mul'atu godhi boonaa koo uummatan beektaa yookaan si harka jiraate mucaa du'e jedhee Oromoo maqaa balleessiidha hamma kanatti agartee naman doone du'e ololaan namni wal fixu jira mucaa san as akka bahu godhisa boonaa koo galgala kana ta'e asrii kana ta'e akka as bahu godhi mucaa san. Mucaa gabbaasaa mucaa Waan balleesse yaalii godhi namni naman doone warri miidiyaa gurguddaa qabu warri boru agartee hawaasa kana tokkoomsa jennee ilaalu ture hundi kijibaan uummata kana wal ficcisiisuudha maqaa balleessiidhaan naman doone du'e naman qabamni qabameera nama hangana qabameera namni hanga akka qabameeru garsii garana hunda isaa beekna obboleeyyantu wal qabe jennus eessaahi namni baay'een qabameera eessaahi namni muraasni qabameera eessaahi ololli oofamu jira hunda isaa hin beekna garuu nama du'e naman doone nama lubbuun jiru du'eera jettanii qofan amma warrun qabu jiru kana lubbuu namarra akka wal dhooru jiran waan dhaga'u turaan qabnuuf miidiyaa irratti wal seeru turan gara lubbuu kanatti kan hin doone kana du'e jedhee namni miidiyaa gurguddaa qabu namni dhageettii qabu feesbuuk irra namni beekamtii beeka qabu maxxanseera amma mucaa kanaan ijaan waan agarree garuu akka lubbuun isaa jiru hin beeka maaliin wahuma ijoollee wal seeru tura waan hin dhageen jara irratti lubbuu akka hin tuqne waan jechuu turan nama hin doone du'eera jettanii maqaa barreessuudha walitti duuduu waa barbaachisaa miti. Qeerroo dhageeffata amma miidiyaa amma qeerroo dhageeffata asirratti qeerroo nama qeerroon as keessa nama yaadaati nama argaatiin turesi qeerroo amma sitti bakka kanatti namni boonaa ilmaa walloodhaa namni du'e wayitu hin jiru yoo jedhe harkaa qaba waan ta'eef gurbaa du'e jedhan san miidiyaa gurguddattuu maxxansaa jira waan ta'eef gurbaa san akkuma qeerroon jedhe kana namni tokkollee osoo waa tokko hin raawwatin mucaasan fidamuu qaba nu harka jira jedhemi inni boonaan fiduu qaba kanuma dubbiin dhumate wanti wal fixaa asirraa wal arrabsaa wal tokkollee jiru ka dhaadatus dhiisi dhaatu hin dhaadatin kanaa miti dhaaduu wal hin baasu. Miyuuti kaafadhummaa boonaa